اللي وان بيني تسيني يرى خي نقول ورا مركز إقراتي جندي بلاد برا سوري أم سوري يا بودا خنا إتودا بلي يرو نمني وفي بيومتو حفوني يا كباجتو هغو سودان لوجين نمني هدون كتاتو كمانا خيسا لوكيسن يجمعني دمبسو جاني بيك رومول كتا ممانا أجيران سن جرامي تقيو خيسا لوكيسن يجمعني دمبسو duraan nuti amma namni biyya taa'u akkas ilaaluu jirra. Ni nagaru nama deemu kanan argaan beekuu hin dandeessu. Maatuma namni keessaa deeme qofaatu beeka dhuga. Wanni biyyarraa walii coramu kun hoggaa walii dhufee Finfinnee keessa baanu nuti dirree xayyaaraa ni rifanne dhuga. Ijoollee dubraa ta biyya Arabaa tana yaatu informii adda addaatti uwwisanii gari garitti gariin diimtu gariin orongaade gariin adii sabu amata muraasa booda dargaggeessi maal fuudha jenne dirree keessa dhaabbanne sodaanne dhiirtiin jirtu mas dubra malee namni hulaa sanirra dhaabbatee hulaa migrishiinaa dhaabbatee hulaa boolee tana dhaabbatee haqiiqatti ni rifata jiru ilmoo isaa keessa jiraate jechuudha duula bakka itti dhaabbatu hin qabne godaansa daangaa hin qabne tamaalini garaan keessa hin jirre nin bahaa malee akkamittiin baha eessattiin baha maaliifin bahaa hin jirre intalti baluutuu baatee bahii malee itti wal ta'ee abbootaa fi hundi firri wal ta'ee ittuu komataa ati asuma dhaabi mataa dhaabii nu cinqii ijoolleen hambaa deemtee warra fiituu manatti ijaartee kun intalti abaluu eessan teessi dubritu darsa guurattee ba'uun dirqama haadha abbaa akkana godha firaa akkana godha namni qaceelchuu deemu isaanirra hedduu duuba waan ajaa'ibirraatu qaceelchuu deemu dulli achi wajji dhabatu sheekha salfi footoo isin wajji harajee horii kuun jara kana qaceelchuu jira hijiraan kurree hijiraa dhaabbataa jiru nama sankomattuu hiyyaame hijiraan kun ardhallee amma hundoo gaarii namni har'a seenu jiraachuun mala har'a haseenu jechuudha katorbaanii fi baatii anuu arge kaleessa duula akkana jiru kun eenyu qaba eenyutu isaaf jira ulamaa'iin biyya tana jiru ulamaa'iin biyya namni itti hijiraa bahu tana jiru kun ummata kana simachuudhaaf hangam takka qophaa'aadha maali wanni nurraa eegamu nuti akka nama tokko tiree akki godhanii jiru falliin jiru kana inuu haaraa kuni kana dura qubatee duru amma ijoolleen tuun dardaroomtee dubrinis dubra ta'ee heeruma gahe kamucaanis fuudha gahe darajaa kana geenya amma abbaa lammaffaa jechuudha warri amma soddoma biyya tana jiru eega dhufe amma soddoma dubra heerumsiise dubra akkasii heerumee arge anillee inni kaahidee jiraatu oduu ligatee abbaan isaanii amma soddoma dura biyya takka seene rabbi bakka san irra nafide eega rabbi sheekharra dhaabe sheen haa godhuu qaba jaa haa godhee wal fuusee bee amma jiili maal janiini jaarraa lammaffaatu ta'uuf deemna akaako maal janiin abbaa fi ilmaan jechuudha ilmaan kun amma guddachaa jiran kalee yoggaa konferensii irratti ilaallu ijoolleen dubraa ta'amma toora amata 16 17 ilaa 20 dubri jiru haadhotii sanirra hedduu ala gabbaa jeetiin ajaa'iba laali maaliif waa lamna kun jee akkasii beeke shee afaanii beeke dubbiin warri kuni afaanillee wal wallaalaa jirra gaafan dura Ameerikaa dhaqaa ture boo yeroo gabaabaa booda nama ijoolleen ture afaan isaa dhageessu yoo har'an tolchine fuulli duri keenya rakkoo ta'a jechaa ture ana dubbiin miskiin manaati malee himaatuma ture bee dubbii miskiinaati namni isii dhaluulleen hin jiru dargaggeessi baay'een odoon an kadhan warri gartee haaskuul qara'u yaa rabbi sodaadha biyya Arabaa tana isiniif kennan qaraatillee deemaa qaraa odoon an jiru galan deebu hundinuu fuute ilmoo lama qabu kana keessa jirra namni immoo waaree waan isa reebuun arguu jira namni waaree waan isa reebuun argu harreen caffee deebi'uu ga'ee galte yoo namni dhaqee oofu malee waan isaa itti dhufu odoon aduun itti dhiite magriiba ta'a yoo irraa oofte malee akkasii nuu beeytanii dhaqxee irraa ooftu malee baraabisaa achi itti dhufate gurguun qabu namni hoggaa alama biizii alama biilii alama kana keessa seene namni ufkuban qabu ni dagata maatiin ni dagata
manallee dagata ilmaanillee dagata yeroo kana namni mustaqbala yoo fuula dura ummataa sodaatee dinnii qabu nama waa beeku kana dinnii qaba dura bu'ee dinnii qaba dura keenya kana akkuma godhuun na yaachisee jejan saayitti keenya tokko ganduma jiru jira maaliif dubri hunda yaachisee beeytanii dubra shaayii dhaabuu beey gara kan yeroo saayii kan jaabe dubri kun akkamuma ta'uu ta'a akkam godhuu deemna na yaachisu jira jeebee kan biyyi sun baabilii qabu bee turre amma gaafatan jecha kana inni jedhe alama kana keessatti arra namaatu nu wajji jira mee maal hawaasa keenyaaf dhaamna akka dhaamsatti ta'amma harkaanu qabdullee tafuula durallee maal ummata keenyaan jenne alamni bakka takkatti nama argatuun warri ikraahul laffa'ee carraa nutiin kun arraa asitti biyyarraa dhufnee kuunis asii dhufee wal arguu kana jarri kun waan kana tolchuuf ama sadii nurraa fitee haasawu juun kalee dhagee namti eega naannee sunii yenne ama sadii geenye je yoon tokko goruu baadhe waan kana uumu wanni kun ulfaataadha nama wali fiduu hin dandeenye silaa haqiiqatti kanuma hula walatti fidaynu beetla beet kittibaatu waan tokko biitee jira beetla beet kittibaati jira mana dhufanii kittibaati godhan ijoollee fidaa jennaa fiduu dide namni manatti itti dhaqan arra nuti wani nurra jiru namni nu bira dhufuu qofa osoo hin ta'in talaalli kana godhuuf bakka inni jirutti bira dhaquu isaa dirqama ture waan akkas ta'eef nama hedduutu amma nu daawwataa jira ulamaawota hedduu bakka kana jira akkanumatti mirgaan deemnaa dubbiin jabduu harkaanu qaba waan amma abaluu dabarsaa jedhaniimi rakkoo harkaanu qaba beek rakkoo harkaanu qaba maatiin takka maatiin waa walitti qabdu abbaa manallee ni dubbata jaartillee ni dubbatti mucaan hangafallee ni dubbata intaltillee ni dubbatti kanama hawaasa keessa jiru heddummaa ta'aa jira irriiballee nu dhowwaa jira nu yaachisallee jira garam deemnaa garam deemtii eessa dhayinaan nama sodaachisa haqiiqaawota namni amma har'aa mucama fi dhale intaluma fi dhale warri lamaa waliin haasawuu dadhabee mootummaan ati guyyaa gana adabaan achi dhaabadhu hundhu adabaan ammoo achi galchi jettu mucama fi dhale warri lamaa wal dhaga'uu danda'an fixatuu danda'an qaallaba abbarra jiru nyaataa dhugaatii abbarra jiru gaafa inni waan san osoo dandeettii qabu dadhabee kara biraatiin irraa qaallaba fudhan addunyaarra gizee ilma jaalatu addunyaarra maasii ilma fi addunyaarra dhiheesse dirqamaan irraa fuudhan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Haqiqatti kalimaan namni waaxiin tallu dubbatu ta'amma qalbii gubbaa nama jirtuu fi tanciciiftellee namatti ol kakaafti. المشاكل متزاحمة والنجرو زحمة تم كيسا دبنان قدسينا مريم قياد انقدا أرسان أما كفلا جرو هاسو إني كينا كوني ورا أما جرو كنا في متكم قلوم أتولي شهادة ملي ربي بران أكو جدم لغا واني ألان ألوف وان هند مرا حركة كيني دبيتو توينوف ألا تحارا ودفاجرو فيها لغا أني واني سننجل وانا ما شيء نحاسو تديرة اللي كشي بشري تأكيكني برابو أن اللي كيونا أتش دبتمو هدو اللي واني نتمو الأتمو أبوني تولو يو أبوني تولي علمي بدي فقون دقو إسال لي رب ما تجرى أسباب إسال رائق من أبان دابتشو
waan isarraa eeggamuun abbaan dhaabachuu. Nama bichaa miti wanni barti horaa jira makhluuqni biraa 12 dhalaa jira. Ilma namaadhaa xabi'iidhaan ka tokko tokko dhalu naadira malee lakkuun hin argamu. Dhaluun murteessaa miti rabbiin kadhatanii ilma maqaa qabu ilma maqaama qabu dhaluudha. Ilma sitti aanee hangafa tahee sii dhalatee bor itti gaafatamummaa ilmoolee ta'eetii sirraa fudhatee abbaa ilmoolee tanaa ta'u. Mashaakilli amma asii itti akeekamu sagaleen duniyaa keessa deemaa jira. Ilmi yoo abbaan irraa du'u haadha malee abbaa fi ardaa dhabuun abbeeraa dhabuun ardii tana guutuu wal ga'e. Haati manaa dhaala dhabuun yoo irraa du'e. Dur Oromoon janaaza fi feebii osoo akhiraa ofiitiif dalagatu ofii kana fooyyessuu qaba abbaan. Ofii kana fooyyessuu qaba. Sum'aa gaarii akka godhatuuf dhageettiin gaariin akka isarraa ilma gurratti deebi'u. Abbee hin hada. Abbee hin kijiba. Abbee waan fokkattuu akkanaa godha akka namni ilma kanaan hin jenne. Yoo abbaa fi haadha ofii irraa waan qaanyaaf afaa dhagaye ilmi yatahaxxam wayanhaar. Hamilee dhaba. Diini makanaa ittiin hajamummaa inni nama. Ulfaata. Akka biyyaatitti, akka biyya kanaatitti, akka itti ilma guddifatan haga wahii aanjaa wahii hin qabdan. Afaan illee keessanuma itti haasaya. Kama irratti dhalattan itti haasaya. Haskuula afaan biyyattii haa baratu. Mana barsiisaa tahiif afaan ofii haa baratu. Gaafa waa barsiisu maraanuu haasahuun akka isan dhibne. Arabiyyaa sheeka biraa barata. Ingiliffaa haaskuula warraatii barata. Afaanii fi duudhaa isaa haadhaa fi abbaa irraa barata. Gaararraa taanee homa itti dhufnetti jijjiiramuu dhabuun dirqama keenya.